Hayyee jirra jirtu akkam jirtu baga ayyaana wagaatiin isin ga'e jecha manni uffata aadaa fi kitaaba bilisummaa Adaamaa akkuma beekamu yeroo kamuu caala kitaabolee afaan Oromoo haaraa kan ta'an isiniif qabatee dhiyaatee jira. Kitaabolee akka seenaa, asoosama, baacoo fi mammaaksa akkasumas uffataalee Oromoo uffata aadaa Oromoo kan godinaalee Oromoo hunda isiniif qabatee dhufee jira. Kitaabolee akka qaxxisa qabsoo kitaabolee baay'ee kan haaraa ta'an isiniif qabatee dhufee jira. Hayyee akkuma argitan kitaabolee qofa osoo hin ta'in uffatoolee hunda isaa uffataalee aadaa Oromoo kan godinaalee hundaa isinii qabatee akkanatti akka bareedan isiniif qopheessee jira. Manni uffata aadaaf kitaaba bilisummaa bakkee yeroo barbaaddanitti biyya alaatiif biyya keessatti uffata barbaadan isinii erguuf qophiidha nuti yeroo hunda. Kanaaf uffatni aadaa Oromoo kan gosa gosaan barbaadan kan Shawaa, kan Baalee, kan Arsii, kan Gujii hundi isaa kan qabate jira. Kan isinirraa eegamu nuuf bilbiluu qofa bakkee jirtanitti isinii geessuuf qophiidha. Bilbila galatooma.